Gaafa diinolee lolanatti kaaste simmoo addee galee Ubbateette lafa ejjattee bulchite lachuu hafuuraan malee iltee foonii singartu. Haata waarii Dooyyeeti gadda keessa dhaladhe gandi burra dheeraa keessa dhaladhe achumaatti gooftaa Yesuus Kiristoos maatiin teennini agum dhalattee maatum kiristaanaatii gisum dhaladheeyyuu kiristinnum keessatti farge agimmoo kiristinna tan fudhadhee itti dhufee maatiin teennini guddoo naan gaargalaa turte. Maaninaan dhukkubsadhee akka malee dhukkubsadhee duubi bakka namni kun nam ta'uu miti leegi jedhanii duuba Waaqayyoon namna godhee nam guddaa na godhee namis tajaajila godhee yeroo sanitti immoo ani aatii gisee ani garaa kee jiraati tiyyini nama hedduun hin beeka maanguddoota hedduun nama akka galgala godaanaa abbaa kee galgala godaanaa nama akka rooba soraa nama akka badhaasan biiqaa nama akka rowaaqoo warri kun hin beeka warri reefu tokko tokko nama maqaa isaanii dhahe hedduun warri guyyaa sun sagantaa sun gar sagantaa sun isaan achi geessanii yoo sa'aatii tiyyini bakka du'aaf jireen jidduu jirti yoom dooti jedhana fuursii eeganii hayyoos dhaladheen jiru garasii keessa waan jiruufi eegisuun immoo warsuun hedduun waan kanatti himaa hin dhibeessaa na taasaanii waaqni fuula kanaan keessi dabarsee jedhanii haatitii immoo doote haatee gaafanini garasii keessa jiru konfuraansi artootiin dhaqanii artiin waa kadhatanii fi ilmi dhiiraa dhaltaadhanii ilmi sunini mucaa keessan kan sana kuma jaalattan marfata waariyoo ana dhaladhee kun amma yeroo sanitti immoo minumna guddisanii akkan kee turtee waan kan kee dhuftee jedhanii eegi immoo dhaladheellee hadhiinaan nan dhiibne maalinnaan fulaan bisan gartan kan as gadaannessu kunini asiin dhadhachii wayi tokko naan bahii ta'ee ganga'ee galata waaqa kaansarillee hin taane qorsum baadiyyaa ka durii kaanii asumatti akkan watti dhadhaabanii na keessa bu'eedhanii madaana gamma kun jirtiin gartanii waan qaccuu keessatti waaqan na qarqaaree erga sinin guddaadhaan deema maalinnaan maatii keen keessaallee nama bakka waan ba'uudhaan maarabas moohaa waa ba'u miti jedhanii amma waa ba'ee waaqa karaa hedduun na eebbisee durees ta'ee ani waldaa warra masgala Makkaan Yesuus burra dheeraa guddadhe nama akka mana guddise abbaa keenya buleessi Dooyyoo guddoo galateeffadha buleessi abbaa kiyya galgala godaana guddoo galateeffadha buleessi kiyya bullee shanaa guddoo galateeffadha buleessi kiyya liiban dilloo jira ham galata waaqa ta'e hoggaansa si galee jira isaallee guddoo galateeffadha warri kun cufa ardurii dinnitti nu barsiisee waaroo soraafa dillee namatti gara hoggaansa dhufee jira hoggaansa gubbaa jira warra hanqii guddoo galateeffa warri kun barattuu sammata irraa jalqabee warra amma waaqa isaa na guddise warri nu guddise nu qeecessaa jabaadha aayizoo hin gechaa gisee nu duubaatti akkan illee maaniif ganam sammata kan dhufteen baratiin barumsa tajaajila cufu barsiisanii barumsa cufa agbaabilii asin cina dhaabatanii harka tajaajila cufa dongora nu taanii silaan nu taanii waldaa keessa keessatti achi gad dhufnee barsuun bura tajaajila ture eegee deemee cheerchi guddaa Makkaan Yesuus galee achi tajaajilaa ture nama hedduu hawaldaadhoo Makkaan Yesuus nageelle booranatti cinaa dhaabbatee barkoo 2 8 9 7 10 waliin tajaajilaa turre achi keessatti abbanaa ta'anii nama hedduu miila maammalloodhaa fa'a miila akka nama hedduu kan jedhee keessan baanii gaafasii sabsaabii waldaman kanaa maammalloodhaati kadhaa waan gargaraati eegisuun walumaan tajaajilaa turre achi keessatti asitti jalqaba asitti tokkoffaa waldaa warra wangeelaa Makkaan Yesuus haadhoo nageelle boorana keessatti achitti hojjedhee warri sun cina dhaabbatee aayizonaan jedhee harki na qabee achitti baradhee ta'ee waaqi warra gaafas cina dhaabbatee illee miila gaashiyaa qofaa nama hedduu jaarolee hedduu nama hedduu danda'ee maqaa isaanii keessan bahu nama hedduun kan wangeela abbootiin ta'een miila akka wareegota nama hedduu nama gurguddaa hedduu akka qeessi godaana qottoofa warra wangeela kan nu dhaqab waaqi isaan eebbisinnaa adoo wangeelli kun sila dhufu baatanii kun tokko illee kan hin bareedu maal naa wangeela kee jireenya jira nagaa jira abbootii ta'e warra wangeela kan nu dhaqabe waaqi barbara isaan eebbisinnaa fuula jirtuutti waaqayyo isaan eebbisinnaa mootummaa waaqa keessatti waaqa isaan yaadatinna na foolii jiru jirreellee waaqa isaan eebbisinnaa haga bar jiru keessatti ganni qabnu keessatti nama waaqa tajaajilaa nama hin ceersu takka nama waaqa tajaajila ceere takka nama waaqa tajaajila yoo bulee tokko illee hin jiru kanaaf warri keessaaf al jirtan wanni ergaa isaanii qabu
واق تجاجلا فنو لالاني خيرو نجرو فنو لالاني بيلاو نجرو وني أغتني ونقلو جت وني مقان نمي سيكن نجرو نمام مقام سيكن نجتة ديمس خان كدابيني وهاكي سوالين جرا إرغانا كبتنا شالوم بفما في نفس سنة رخاي أغم كيساف الديمت يجلو سنة كاركاري وان بردو ناغوريك يرو سنتمو أدو قالتسو أنا كمان نم قالتسو أنو نم قالتس فكارة سنة كالالتاني وهاكي سنة بسينا نم قالتسو قالوا مكساتي واقع فارفنا ناكني فارو داچا ديما فارو نكاسي نارو نجري لفا غاديكا نمين بين نجرو نجري لفا غاديكا ستونا ويا واكاغودا gargaarsa na pergite gargaarsa na pergite retete injireni la pagadika injireni la pagadika situna waya pagaguda atenduru pagabika atenduru pagabika Guyara Naega Atinduru Wakabeta Guyara Naega Amanama Jesus Amanama Amanama Nangeya Kanama Ratiriki Yale Kopatu Nalakiti Yesus kia lupa kana kanje ko narufe faru kun narufe ati tin moyosi bisunitti mo ergan dubbatamte fi midira deetta jedhani ganan farsa gananam kadatu gananam lallabu jedhani erga dubbatamte khara hana waaqi nagar gaare arqalle khara waaqi keessan min jiru challenge nan keessan dabarin jiru waan kamifiyu ado wanni yuursanedduun wanni giriisanedduun jirtu deemsin dhaabin hadhiin hin dhabamtu khasiyaan hin dhabamu garuu khasiyaan si waliin jira deemsin dhaabini karaan keessa kanaafiyyuu wanni dargaggeessa kiyyaati dhaamu bar kan keessa waan hedduu jira qilleensi gargara waan baay'ee jira dargaggoota kiyya warri keessaaf al jirtan ka Itoophiyaa keessa jirtan ka al jirtan biyyi gargara warri jirtan dhaamsa sanii qabu bar namni qilleensi gubbaa jiru kan namni cufayyu dubbii waaqaa tan jecha kan dhiise kuno dubbii nutti bul kitaab qulqulluu kitaab 66 kana bulla kitaab kana alatti wannan baasa tokko leenji fuula feesbuukii yookaan tiiktookii waan gargaraati bakka kennine fuula kennine waan gargaraa tattaaso adoo jechi waaqa kan dubbifate adoo jechi waaqa kan walii qoonni tanaaf dargaggeessi waaqillee ni barbaadu laftillee ni barbaadu nama waaqi barbaadu tanaaf bara kan keessatti dargaggootaaf wannan dhaaba خرام ميديا خنا ولا سنتي برباد إيمال كيسان بيخا دبي واقع وجدة كونكو واقع خال اللبا دبي واقع يوم يمسك بدناسي قال خنا تلو جتي قال لي بينكم قال لي درجكم ما هو أنا توكبا أنا كتجاجل خير وفيتي لفتني رتي تدبون جرا بيسو قد بوتك بيسو كل كوجا جويان شوف ولا فكان جويان أكيد أساسا جماعة جويان تدبنجي ina lena kwana jir fesma darga gofon da ina ni jirti kama toltemi adosin intolini adosin imijatini adosin intani waaqi na jir jedani abdu kutatu isani gar durati darga gon san al warba sare dite dite dem sidabina nama sana abare dite dem sidabina darga go takkan jirtani dem sidabina isan darga go waaqi le san barbada lafti le san barbadi isan kalafati miti dargaggooti taaboo waaqaati harqalle sanitti ma jabaadha biyyiti san eegatti namichi waaqi san eegata addunyaan san eegatti kanaaf san ka waaqaati addunyaa keessatti feesbuukii keessatti telegiraamii keessatti yuutuubii keessatti hin jigina wangel keessatti jigaa afa namni immoo wangel keessatti af mootummaa bu'aa kadhaa. Naan keessa dhufe hedduun kana hedduu jira shaaloom naa jiraadha eebbifama.